Ayyanuman hayya 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 hayye ayyanuman hayya hayya hayye sinira dertu appe manangure hayye iriyaman jo appe manangure hayye bekana madulu appe manangure hayye kotasani situ ayyantu Bontu deda Kenya manan jalan dule hayye. Oromoon saba guddaadha. Takka biyya namaa cabsee birmadummaa biyya namaa sarbeen beeku. Ammoo biyya birmadummaan keessa jiraataa turee fi jiru keessatti humnaan birmadummaa isaa sarbamu isaaf hin oolle. Birmadummaa isaa deebifachuuf diddaa fi qabsoo dheeraa fi bara baraan hin dagatamne gochaa dhufe. Kanattis wareega ulfaataa fi guddaa baasaa jira, baasaas tureera. Guyyaa wareegamtoota Oromoo Eebilli 15 seenaa gootummaa abbootii Oromoo fi dhaloota haaraa waloon kan yaadatudha. Guyyaa kana sadarkaa addunyaatti yaadachuun kaayyoon goototi keenya wareegamaniif ulfaataaf kabajamaa ta'uu mirkaneessuudha. Kana malees kaayyoon goototi keenya kufaniif otoo galiisaa hin gahin akka nafne ifatti diinattis firattis beeksisuudha. Hunda caalaa immoo kaayyoon Oromoo dhimma guddaa fi murteessaa ta'uu hubachiisuudha. Biyya jiru keessatti guyyaa gootota Oromoo Ebila 15 akka nuu toletti haa kabajnu. Kaayyoon Oromoo murteessaadha. Waadaa Oromiyaa. Guma gootota Oromoo eenyuma baay'ee eenyuma galcha. Guma gootota eenyuma baay'ee eenyuma galcha. Sanyii gootota sanii eenyuma dhala eenyuma dalcha. Ogadaan agaduma amantu agadaadha muka jedhe. Ogadaan agaduma amantu agadaadha muka jedhe. Olagaan alaguma amantu alagaadhaan bira jedhe. Abuttu dubbiin agargama baasanii abuttu dubbiin agargama baasanii dubbii nama dhibdi agarga yoo baasanii garaa nama tolu andarbe yoo baasanii dubbii nama dhibdi agarga yoo baasanii garaa nama tolu andarbe yoo baasanii walii gala malee barii halaangaadha.